Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu isinitti himaa oduu waliin ani Jersoo Wallooti. Kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamiseetti hooggantoonni godina Walloo Kamisee namoota dirqamaan uummata gara lolaatti erguu danda'a jechuun filate. Oduma wal fakkaatuun wareegama waggaa 400 olii dagannee naftanyaa waliin hiriirree TDF loluuf qophii miti jedhee qeerroon kaaba Oromiyaa Walloo. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaa waan qindeesse qaba. Magaalaa Kamisee keessatti hooggantoonni godina Walloo Kamisee namoota dirqamaan uummata gara lolaatti erguu danda'an jechuun filatte. Kaaba Oromiyaa Walloo magaalaa Kamisee keessatti hooggantoonni godina walgahii muddamsuu guyyaa kaleessaa jechuun onkololeessa 29 bara 2021 gaggeessaniin namoota ofii abdatanii fi uummata dirqamaan gara duulaatti erguu danda'an jedhu magaalaa Kamisee keessatti filuun hojii dirqamaan uummata waraanatti bobbaasuu itti kennani. Namootni kaabinoonni godinichaa filan kunis kanneen armaan gadiiti. 1 Abbaatee Araggaa Ganda Duwwaa 2 Abdurrahmaan 3 Arbahim Ali 4 Jamaal Shee Ibrahim 5 Ahmad Muhammad yookaan Abbaa Gadaa kan jedhamu 6 Umar Muusaa 7 Jamaal Callisaa 8 Ahmad Muhammad Said Ganda Duwwaa 5 9 Yusuf Said Ganda Raabbee 10 Said Aliyyi Ganda Raabbee 11 Hussein Said Ganda Duwwaa 6. Uummatni filame kun qe'ee qotee bulaa keessa deemanii dirqamaan uummatni gara waraanaatti dirqamaan erguuf akka hojjetan ajajni itti kennamee jira. Uummatni keenya jalaa deemtuu fi kanneen dhiiga namaatiin daldaluu baran akkasii yoo isinitti dhufan akka ofirraa ittistan ergaan jedhu darbee jira. Wareegama waggoota 400 oliif dagannee naftanyaa waliin hiriirree TDF loluuf qophii miti jedhani qeerroon kaaba Oromiyaa Walloo. Ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo irraa guyyaa kaleessaa jechuunis onkololeessa 29 bara 2021 kenname. Oromoon akka sabaatti ergaa qawween cabee gabrummaa jalatti kufee kaasee sirna faashistii eenyummaa isaa balleessee lafa isaa dhaaluuf abjootu waliin falmii inni gaggeessaa har'a gahe laayoo miti. Oromoo Walloo ammoo addatti marfamaa ilmaan naftanyaa keessa taa'anii lolaa fi wareegama umrii dhaloota 4 impaayera kana keessatti kaffalaa as geenye. Gootota keenya gaafa Xiiqii fi lola Warqituu fi Hasan Ammee sirna kana keessatti gabbarree afaan keenyaaf aadan keenya akka hin mulqamneef hanga har'aa guddaa fi xiqqaan keenya wareega abbootii keenyaa lafa isaanii irratti kaffalaa ofii dabran nutis itti kaffalaa jirra. Akka Oromootti jiraannee kabajamuuf lolannee wareegamuu fi sirna gabrummaa kanaa ofirraa cabsuun dirqama jennee waan amannuuf guyyuu rafnee bulaa hin jirru. Inumaayyuu amma immoo carraa TDF fi bulchiinsi faashistii kun wal lolaa jirutti akka hireetti fayyadamne miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo uummata keenya dammaqsiisnee yeroon itti lolannee hiree keenya murteeffannuu fi gara Oromiyaatti deebinu amma akka ta'e hubachiisna. Uummanni keenya biyya keessa fi biyyoota addunyaarra jiraatanis falmaa nuti mootummaa faashistii sirna naftanyaa tiksuuf nu daguugaa jiru kana akka ofirraa qolannee lafa keenya irratti nagaan jiraannuuf tumsa keessan akka jabeessitan dhaammanna. Yeroon kun nuuf yeroo itti warra nu gabroomse waliin taanee TDF lollu osoo hin taane yeroo itti bilisummaa keenya gonfachuuf lolannu tahee beekuun barbaachisaadha. Injifannoon uummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo. Mootummaan Ameerikaa dhaabbilee fi namoota dhuunfaa sagantaa misooma xiyyaarota nammaleeyyii Yuunaayitid Eeral Vaayikaal yookaan diroonii Iraan ofiif Itoophiyaan dabalattee michoota isheef kennituun nageenya golatte jechuun qoqqobbii kaa'e. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Mootummaan Ameerikaa dhaabbilee fi namoota dhuunfaa sagantaa misooma xiyyaarota nammaleeyyii Yuunaayitid Eeral Vaayikaal yookaan diroonii Iraan ofiif Itoophiyaan dabalattee michoota isheef kennituun nageenya golatte jechuun qoqqobbii kaa'e. Waajjira qabeenya US muummeen to'annoo qabeenya ala misooma kaampiiwwan hidhata waliin qabanii fi namoota dhuunfaarra qoqqobbii kan kaa'e xiyyaaronni waraana nammaleeyyii Iraan kun nageenyaa fi tasgabbii idil addunyaa jeequun sababa jedhuuni. Sagantaan Yuunaayitid Eeral Vaayikaal diroonii gartuun waraana Iraan Islaamic Revolution Guard Corps fi qaamoleen biroo dirooniiwwan waraana hojjetanii Iraan mataa ishee fi kan isheen deeggartu gartuulee akka Hizbollah, Hamas, Katiibaa
Hizbollaa Huutii fi qaamolee kan itti fayyadamaa jirtu jedhe ragaan mootummaa US. Qaamolee kanaan dabalatee xiyyaaronni waraana nammaleeyyii dirooniiwwan Iraan Itoophiyaa kan waraana naannichaa guutuu goluuf yaaddoo uumee jiruu fi kanneemeera rakkinichatti yaaddoo dabaleera jedhe waraanichi qabeenya US ibsa baase keessatti. Rabsii dirooniiwwan Iraan naannoo adda addaatti gootu nageenyaa fi tasgabbii addunyaa fi achisaadha. Iraanii fi michoonni ishee diroonii fayyadamuun humnooti US michoota keenyaa fi geejjiba galaana idil addunyaa rukutaa jiru jedhan hoogganaan itti aanaa waajjira qabeenya US Walii Adiyaamo. Itti dabaluun gochi isheen gaafatamaa hanqatuu fi hammaataa ta'eef gaafatamtu akka ta'u ni goona jedhan. Itoophiyaa keessatti sadaasa afur humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota TPLF gidduutti waraana ergaa eegalee mootummaan Itoophiyaa waraana kana keessatti dirooniiwwan fayyadamaa akka ta'an ragaan gahaan hin arganne ture. Dhiyeenya kana Itoophiyaan xiyyaara waraana nammaleessa yookaan diroonii Bayraktar TB2 jedhamu kan oomisha Tarkii ta'e bitachuuf gaaffii dhiyeessuun Ruutersi maddeen eeruun gabaasee ture. Mootummaan Itoophiyaa dhimma fayyadama diroonii ilaalchise ifatti ibsi kennee hin jiru. Mootummaan US qoqqobbii haaraa sababa dirooniiwwan waraana Iraan irratti kaaheen qaama duula farra shororkeessummaa ta'uus beeksiseera. Hoogganaan gartuu waraana Iraan Islaamic Reuters Guard Corps IRGC Brigadier General Said Adhaajiin haleellaa doonii bara kana naannoo qarqara qaama galaana Omaanitti raawwatee fi haleellaa diroonii Saawud Arabiyaatti buufata bobaa qulqulleessuu irratti bara 2019 raawwate keessaa qaba jedhe mootummaa US. Dhaabbileen qoqqobbii US kun irratti xiyyeeffate keessaa tokko kaampii biyya Iraan Kiimii Paartisiifiin jedhamudha. Hidhattoonni TPLF dasee to'achuun himamus mootummaan garuu harkuma koo jirti jedha. Gabaasa Said Dawwee qindeesse Umar Sabaatu dubbisa. Humnoonni TPLF dasee to'achuun himamus mootummaan garuu harkuma koo jirti jedhe. Magaalaan dasee kan guyyoota hedduuf hidhattoonni TPLF fi humnoonni mootummaa Itoophiyaa irratti wal waraanaa turan harka hidhattootaa galuu maddeen himan illee mootummaan garuu ammallee magaalittii fi naannawa ishee harka koo jirti jedhe. Jiraattonni magaalattii BBC'n har'a dubbise humnoonni mootummaa magaalattii gadhiisanii bahuu fi hidhattoonni TPLF kallattii garaagaraatiin magaalaa dasee seenaa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Kana malees jiraattonni kunneen sanbata har'aa ganama keessaa waraanni cimaan akka turee fi humnoonni mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraa gara kibbaatti dhiibamaa jiraachuu akka argan BBC'tti himanii jiru. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa sa'aa booda kenneen dargaggoonni dasee fi qaamoleen nageenya haala qindaa'een yaalii humnootni TPLF magaalicha qolachuuf godhan ofirraa qolachaa jiru jedhe. Magaalichi ammallee harka mootummaa jiraachuu kan hime ibsi kun dargaggoonni magaalittii akkuma eegalaniin magaalaa isaanii bandarraa ittisuu cimsanii itti fufuu qabu jedhee jira. BBC'n jimaata kaleessaa aangawoota olaanoo mootummaarraa yeroo iyyaafatu miseensonni waraana Itoophiyaa tarsiimoof jecha adda waraanaa dhiyeenya magaalaa dasee jiru gadhiisanii bahaa akka jiran mirkaneeffatee jira. Reuters dubbii himaa TPLF obbo Geetaachoo Raddaa bakka adda hin baanerraa bilbila saatalaayitiin yoo dubbisu humnoonni isaanii humnoota mootummaa magaalota dasee keessaa baasuun gara magaalaa Kombolchaatti qajeelchuu himanii jiru. Gabaasni kan Said Dawweetti ture. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kaa gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa afaan waliin turtii gaarii.